komantii isaanii jalatti ilmaan namaa ka dhumaa jiru kana sheer goote yoo dhimma kana hundaan feesbuukii kana baxaabbaxxe itti dhiphata jechuudha dachiin dirqamatti waan kana laalan. Ammoo amma wanta irraa dubbachuu deemu namoota hedduu jira. Dhimmi kun Abiyyii hin ilaallatu. Deeggartoota Abiyyiiti. Dhimmi kun Abiyyii hin ilaallatu. Kan ijoollee hidhee Abiyyii osoo hin ta'in mootummaa Suudiitiidha. Yaa ummata siyaasa kana maaf wallaalle nuti? Siyaasa Itoophiyaa kana maaf wallaalle? Paartiileen siyaasa Itoophiyaa qofa keessa hin jiru. Paartiin mormituun Itoophiyaa qofa keessa hin jiru. Addunyaan kun hundi isaa paartii qaba. Mootummaa qaba. Mormituu qaba. Akkuma mormituuf deeggaraan mormituu fi paartiin biyya bulchu jiru san hundi isaanii deeggartoota qabu. Mana tokko keessa ka paartii mormituu deeggarutu jira, ka paartii biyya bulchu deeggarutu jira. Yoo jaartiin paartii biyya bulchu deeggarte abbaan warraa paartii mormituu deeggara. Ilmaan isaaniitis akkasuma. Garuu osomaa akkasitti deeggaran dhimma waloo qaban laal. Dhimma nafseetii miti. Kun amma dhimma nafseetii miti dhimmi nu amma irratti wal afaan deebi'aa jiru kun. Dhimma nafsee qofa osoo hin ta'in dhimma walootti isaan gidduu jira. Yeroo dhimma waloo isaan gidduu jiru kana paartii kanas kan deeggaraniif nafsee namaa akka baraaruuf paartii biyya bulchus wanti deeggaraniif akka biyya isaanii san bulchuufi biyyi kan ittiin biyya jedhamtu yoo namni lafarra jiraateeti. Ammootu amma ijoollee badhaadhina kana deeggaran hedduutu jira. Yoo Abiyyiin masgiida gubu dhimmi kun Abiyyii hin ilaallatu. Yoo Abiyyiin nama ajjeesu dhimmi kun Abiyyii hin ilaallatu. Yoo Abiyyiin nama galchuu didee biyya alaa keessa nama hidhu dhimmi kun Abiyyii hin ilaallatu. Abiyyiin kun maaliidha okko? Mootummaadha hima. Yoo Abiyyiin amma ijoollee tana maa galchuu didanii yoo jettuun Abiyyii hin ilaallatu jalaa ol jammaramaa jedha. Imbaasii ilaallataadha. Yaa ummata waan isiniin galintu jira. Wanti gubbaa gabbade jalaa ol hin tolu. Gubbaa gabbade laal dhimmi Abiyyiin gubbaa gabballeesse biyya laal. Yoo gubbaa gabbade jalaa ol toluu hin danda'u. Abiyyiin ijoollee amma mana hidhaa Suudii keessa jirtu kana namnummaan gurraa hin qabne hin jiru. Itoophiyaa miti okko addunyaan kun hundinuu akka lammiin Itoophiyaa Suudiitti dhumaa jirtu ka gurraa dhabe hin jiru. Abiyyiin mataan isaa anaafsii olitti beeka. Anaafsii olitti beeka. Waan amma keessa jirtu kanaa miti. Gara fuulduraatti lammiilee alatti hafaniifoo maal akka yaadaa jiran ni beeka. Garuu maalidha? Beekaan cal'isaa jechuudha haa dhumaniif. Anuu biyya keessa fixaa jira. Okkoo ka mootummaan biyya biraa na gargaareetiin narraa fixu maaltu na galchee maaltu na ga'e danta dhabummaan ni jira miti. Ka biyya keessa jiruyyuu julmaadhaan kun hidhaa gayyaasee rashanutti jira. Mana irratti gubutti jira. Kana kan addunyaan biraa fixu maaltu na ga'e danta dhabummaadha malee ijaan arguu dhabeetii miti. Ijaan arguu dhabeetii miti. Anaaf si caalii ijaan arga, anaaf si caalii beeka. Garuu maalidha? Ana maaltu na ga'e haa fixan. Abiyyiin okkoo ina jarana Abiyyiin nafsee namaa kana laal nafsee namaa kana wallaahi aziim haga xurii qeensa jalaa kanatti nasaa bilaan. Lammummaa biyyaatis hin beeku dhimma biyyaatis hin beeku. Inni kan inni beeku Itoophiyaan hanga zalaalam itti fuftii malee. Itoophiyaan dhiiga ijoollee isiitiin ni ijaaramtii malee Itoophiyaan maal irra ijaaramtii hin beeku. Nafsee namaa irraa dantaan qabu. Ilma namaa inni dhugaa irra dhaabattee haasofta laal. Dhugaa irraa dhaabattee haasofta. Abiyyiin osoo Itoophiyaawii irra dantaa qabaatee seera kabachiisuun akkuma jirutti ta'ee seera kabachiisuudhaaf jedhee lammii biyya biraa irratti affeereetiin ilmaan wallaggaa lafarraa hin fixu. Eertiraa irraa waraana bitee fidee ilmaan Itoophiyaawii lafarraa hin fixu. Abiyyiin jechuudha. Garuu inni danta dhabummaa ilmaan ummata Itoophiyaa kana hir'iseetiin namoota sadii kan isa afoo dhaabachuu hin dandeenye, ka isaan waajachuu hin dandeenye, kanneen irratti Itoophiyaa ka zalaalam aandi baandiraa aandi imaanotii ka isaan jedhan kana nama 5 irratti ijaaruu barbaadanii jechuudha. Kana hundi keenya ni beekna. So kan amma akkanumatti dhiifneetiin namoonni siyaasaan adda taane namni wantoota garagaraatiin duraan wal mormaa turre
kana hundayyuu uf bira kennee itti dachaana ni dhaqqabama wanti hundinuu ni dhaqqabama uf bira kennee obboleessa kee kan mana hidhaatti du'aa jiru kana baraarratutu sirra jira jechuudha. Abiyyi makana yuati tari osoma inni akkana nama ajjeesu osoma inni akkana nama hidhu osoma inni akkana masgiida gubu osoma inni mana hiyyeessa irratti gubu wanta ati irratti ilaaltee jaalatte tokkotu jiraami wanta ati jaalatteef san hin beeynu nuti tari waan an hin argin waan an argee jibbe jiraami abiyyi kana waan jibbeef qabaan atis waan agartee jaalatte qabda atis waan agartee jaalatte qabda amma waan agartee jaalatte san osoma qabduyyuu yeroo kanatti wal afoo dhaabachuun nun barbaachisu jechuudha maaliif jennaan waan hundumaa kan dursu nafsee namaati yoo ati asii nama afoo dhaabatteetiin ijoolleen tunniin kan galuu danda'an yoo badhaadhina qofa deeggaran yoo Itoophiyaa qofa deeggaran jetteetiin yoo ati asirraa kan afaan bantu taate akka namni achi gubbaa wal ajjeesu akka namni mana hidhaa san keessatti jireenya kana jibbee uf ajjeesu godhu jirtaa jechuudha so waan hundumaa dantaa namaatiif dhabaa waan hundumaa lubbuu namaatu dursa waan taateef osomaa gubanni hedduu si keessa jiru osomaa badhaadhinni akka lalisu barbaaddu ka paartii mormituutis osomaa paartiin kee kun akka lalisu barbaaddu dantaa ummata kanaatiif dhabi dantaa ijoolleen miskiina mana hidhaatti dhumaa jirtu kanaatiif dhabiiti yoo dandeette gabbayii sagalee ta'iif yoo hin dandeenye zim jedhiiti afaan kee wali qabadhu ofirraa taa'i cal'isuunuu qabsoodha waan ta'eef jechuudha ati amma ka cal'isee waa takka hin balleessin ka as gubbaa ol dhufeetiin nama arrabsitu waa balleesse jechuudha akkasumas ijoolleen ammas warri afaan jarjartan amma ustaazota fa'aarra akka duulaa jirtan ni argaa jechuudhaan akka mataa kiyyaatti kunis ni barbaachisu ustaazonnis abiyyi makanatu dubbii itti zoorse yaa ummata namni waama dubbatu dhabee yoo inni gabbayee waan tokko poosti godhu koomantiin isaa hundi ijoollee suudiitiin cit ta'eera waan dubbatu dhabee namni garanaan dhugaa jiru gar lafa kaayuuf abiyyiin ni ajjeesa nu amma dhugaa kana wallaalle amma nuti yoo dhugaa jiru abiyyiin ijoollee waan akkanaatti yaadadhee dhugaa lafa jiru lafa kaaye namichi ina wallaahi lazim jaartiin isaa sun osoo afaan isaa afoo dhaabatte qilintoo buusa laal qilintoo buusa dantaa namarraan qabu laal namichi baalageedha isini galee namni kalaas homa ta'u dhabee yoo isatti illee achi gargalee dhugaa jiru lafa kaaye namichi qilintoo buusa yoo ammootu cal'ise asiin ciinqame karuma homa ta'u dhabeetiin namni afaan garagaraa haasotti jira kana isin ammootu akkam goonaa ima cal'ifneetumaan irraa fudhanna abbaan fedhe yoo gabbayeetiin waan akkanaa dubbate ijoolleen tun galuu qabdi yoo jedhe sabaraa yoo jedhe cal'isaa yoo jedhe sagalee makanaa dhiisi yoo siin jedhe ati sagalee kan godhaanii jirtu jawaala keeti malee yoo jawaala keessi harkaa fuudhan ahlan wa sahlan gaafsan afaan qawweetiin ofirraa deebise ammootu ka feesbuuka gubbaa ni galchinaa sabaraa yoo siin jedhan ati duraanuu cal'isuu irraa jirtaa jechuudha wanti afaan si qabachiisuu jedhu hin jiru kanaafuu nama arrabaan ol koroo osoo hin ta'in yeroo kun laal yeroo nama sossobanii ijoollee tana galchanidha nama hundayyuu kan duraan si ajjeesaa turellee laal nafsee namaa baraarachuuf waan hin taane hin qabdu bara sii gamte nama abbaa kee ajjeese wajjiin jiraattaa jedhan bara sii tolte ammoo ka saree kee ajjeese gumaa baafattaa jedhan san akkasitti beekaa laal abiyyiin kun baalageedha yoo ati amma arrabsitu amma fakkeenyaaf kamaan arrabsu kana laa yoo arge abiyyiin jechuudha sababa nama tokkochaatiif nama 60 irra garaa jabaata namichi ijoolleedha qalbiin isaa akka daa'immaniiti akkam godharree kana hin sossobanii jechuudha sossobdeetiin ijoollee tana akka isaan gara biyyaatti galchitan goota osomaa akkana si ajjeesan osomaa akkana si arrabsan beekamaan arrabsamaa fi garaa kaayataa ufiillee oromoontu waa garaa kaayachuun beetan waa garaa kaayachuu baradhaame waa garaa kaayachuun baradhaa waa garaa kaayachuun beetan osomaa akkana si arrabsan osomaa waan fedhan siin jedhan ijoollee kiisa zubaalaa uffattu osoo siin jedhan beekamaan galliqimsaatii sossobaa galcha abiyyiin sossobaa jaalata namichi sammuun isaa akka daa'immaniiti daa'imman sossobdee ergatta abiyyii kana amma osoo namni hundi isaa abbichuu koo jedhee torbee tokko asii faarse wallaahi laziim nama amma hidhaa jiru kanaa miti nama rakkoo iddoolee garagaraa liiviyaa fi yamanii kana keessa jiru biyya ijaaran jedhee galcha namichi sammuun isaa akka daa'immanii jechuudha so kanaafuu sossobutuu nurra jiraata abbaan fedhes yoo nu arrabse beekamaan galliqimsaa amma biyyi kana nu hundi walumaan beenaami nu hundi walumaan arrabsaa turre namichi yoo namni tokkochi
kan isa arrabsu taate nama kuma shantama irratti arraba nama tokkocha saniitiin deema. Gowwaadha ko. Kanaafuu sossobaa jaalata. Tirfii osoo haasofnee nama arrabsu osoo hin ta'in rakkoo kana keessa achi tarreetiin wali gahiina jechuudha. Waan amma dabaree kana hunda isaa kan hamaa dubbates, kan kayrii dubbates, kan ijoollee kana baraaruuf dubbates, kan ijoollee kana sossobuuf dubbates hundumaa garaa gakkaayanneetiin ofirraa gara yeroo biraatiif gakkaayanne yeroo biraa wali gahiina jechuudha. Kana isin jedha. Ammootu kan ijoollee Suudiitti yoo deebine namni hundi isaa jarana dhimmi kun isa ilaallata. Namni namummaa yoo taate nama yoo taate wama nama taate qofaaf dhimmi kun si ilaallata. Abbaa feete deeggarii, abbaa feete hin deeggariin, amantii feete qabaadhu, amantii feete hin qabaatiin kun dabalata. Namni ilmi namaa jalqaba irratti kan walii rifatuun, kan walii birmatuun waan nama ta'e qofaan. Nama erga taate waan nama taate qofaaf nama akka keetii kan mirga namummaa dhabee mana hidhaa san keessatti cittaa'ee jireenya kana jibbee bara aboo akkuma ati jiraachuu barbaaddu kana akkuma ati jireenya mi'eeffattu kana innis jireenya mi'eeffata. Jireenya gaarii jiraachuu barbaada. Akkuma ati ilmaan kee yoo argatte barsiifachuu barbaaddu bakka guddaan gahachuu barbaaddu innis kan mana hidhaa keessatti daa'imni isaa harka beela'ee harka du'aa jiru. Daa'imni isaa kan waggaa 3, daa'imni baatii 6 jismii isaatiin cittaa'aa jiru kun akkuma ati kee mallaqaan barsiifataa jirtu kana innis osoo danda'e jireenya isaattuyyuu harka kennisiise malee jireenyatu itti hammaateetiin waan godhu dhabeetiin mana hidhaa san keessa isaan qixxeesse malee ilmaan isaa kana barsiifateetiin bakka gaarii isaan gahuu yaada. Namuu jireenyi gamtee fi biyyarraa bahe erga biyyarraa bahe biyya ambaa keessatti ni tuffatan ni diqqaate. Suudii kana keessatti ina wallaahi laziim yoo ati Itoophiyaadha jetteen akka waan ati inshaallah ina waan a'uuzu billaahi mina shayxaan rajiim jedha akka shayxaana kanas toobata yoo ati Itoophiyaadha jettee. Kana kan godhe maalidha? Wal jibbaa Itoophiyaa keessaa kan ka'e kan biyya namaattis as tarkaanfatee jechuudha. Osoo biyya keessa kabajaa qabaatte, osoo biyya kee keessatti jaalala qabaatte, osoo biyya keessa wal ammatuun jiraate namni biyya ambaa lammiin biyya Suudii si kabaja jechuudha. Biyyarraa kan tuffatame yoo biyya namaa dhufe eenyutu abbaa kanaa siin jedha. Amma Suudii kana keessatti dubartoonni hundisi hijaabaan deeman. Lammiin Indunuusiyaa jechuudha. Lammiin Indunuusiyaa yoo feete ni uffatti yoo feete uffattu namni itti dubbatu hin jiru. Maaliif jenna mootummaa isaaniitu itti mootummaan isaanii lammiin kiyya fedhu hijaaba godhate fedhu hin godhatini akkantu hin dheedheen. Biyya kana keessatti Indunuusiyaa qofa kan fuula qullaa deemu jechuudha. Amma tarii zabana kana yoo aga mootummaan kun dhufe jireenyi biyya kanaatis babbaddi malee. Kanaafiyyuu uummanni keenya wanti nu godhuun nurra jiraatu lammiilee keenya kan jireenyi isaanii gamteetiin biyya kana dhufe kana warri qaamni dhimmi ilaallatus ijoolleen tun kan mana gubee biyyaa bahe hin jiru, kan biyya diigee biyyaa bahe hin jiru, kan nama ajjeesee biyyaa bahe hin jiru, kan biyya namaa balleessuu biyya kana dhufe hin jiru. Hundi isaa jireenya moohadha jedheetiin biyyaa bahe gamtee fi biyyaa bahe. Sigalee kun harki caalu amma ijoolleen kunniin harki caalu barataa ka barateetiin qabxii isaa dhooggatanii biyyaa bahedha. Jireenya moohadha jedheetiin. Kanaafiyyuu yaa ummata keenya rabbuma isin uume sodaadha. Warri qaamni kun dhimmi ilaallatu yoo bizinasa ittiin galchitanis hin qabaanne uummanni Oromoo ni galfata. Oromoon miiliyoona 60 ijoollee manidhaa kana keessa jirtu kana birrii takka takka waliif buusee galchuu danda'a. Birrii takka takka waliif buusee galchuu danda'a. Isin wanti godhuun isinirra jiru yoo bizinasa hin qabaanne gabbayaatii uummatatti dubbadha. Waan galchinuun dhabneeti karaa isinii saayinaa kafalatee haa galu namuu yoo jettan galuu ni danda'a. Mootummaan Suudii halkan takkaa ofirra bulchuu hin barbaadu jechuudha. Halkan takkaa ofirra bulchuu hin barbaadu. Hattaan haga qayyi masqalii ga'utti baasii isaan irra jiru irraa kafalleetiin galchina jennaan mootummaa Itoophiyaatti dide. Isin wantummaan isin diddaniif hin jiru. Ijoolleen kunniin diqqarraa kaasee hanga guddaatti abbaa irraa haga abbootiitti namni mindaa mootummaatiin jiraate hin jiru. Wallaahi aziim namni mindaa mootummaatiin guddate hin jiru. Yoo gale abbaa isaatti gala, haadha isaatti gala, biyya isaatti gala. Akkuma duraan qotateetiin jiraatu qotateetiin jiraata jechuudha. Wantummaan mootummaa irraa riyaala takka barbaadu hin jiru. Mindaa mootummaa irraa namni argateetiin jiraatu hin jiru. Sigalee hundinuu yoo gale haadha abbaa isaatti gala, ka jimmaa biyya abbaa isaatti gala, ka harargee biyya abbaa isaatti gala, ka arsii biyya abbaa isaatti gala. Hundinuu haadhaaf abbaa ofiitti galanii jechuudha. Wantummaan isin
diinagdeen biyyaa kana baadhachuu hin danda'u. Diinagdeen biyyaa lammiilee hagana baatu kana baadhachuu hin danda'u. Wanti hin jettanii gidee bootaniif kijiba ooftaniif hin jiru. Dhimmi kun dhimma nafseeti. Ijoolleen laal wallaahi laziim kan ufii kiyyaa beeku jechuudha. Namni an ufii kiyyaa beeku kan ija kiyyaan beeku. Jireenya kana hassaabee kan maraate laakumsan qabu mana hidhaa san keessatti jechuudha. Kan maraate laakumsan qabu. Amma isin bakkitee jawaalli qofa jiru. Viidiyooleen suuraaleen amma miidiyaa kana gubbaa deemu bakka jawaalli qofa itti argamu bakka diqqoo fooyyeen itti argamudha ka amma argutti jirtan kun wallaahi karaa kamis kana jawaalli hin jiru. Hedduminaan namni achitti hidhames ijoollee miskiina gara Yaman irraa osoo gara Su'uudii deemaa jirtu hidhamteedha. Osoo suuraaleen viidiyooleen bakka sanii mana hidhaa sanniiniiti ol ba'e wallaahi aziim miidiyaa kana gubbaa taa'uu hin dandeettu jechuudha. Diqqoo kan jijjiirama qabudha. Kan amma suuraaleef viidiyoon deemutti jiru kun mana jawaalli jiru. Bakka jawaalli hin jirre bakki namni ilmi namaa itti maraate, ilmi namaa itti cittaayee, ilmi namaa itti du'ee du'aa wajjin rafe kana caalimee maalumatu sitti tolee bannaat maye gammachuma akkamiitiin teetame ilmi namaa bar du'eetiin du'aa wajjin rafaa bar namni jiru nama du'ee wajjin mana tokko keessa torbee tokko faa ta'a. Kanaafuu dhimma kanarratti qaamni dhimmi ilaallatu namaa miti yoo rabbuma keessan sodaattan silaa namni zabana kana rabbiin sodaachuu dhiiseetiin nama sodaata. Haa isa faasaniif haa isa dhaadaniif sigalee haa maqaa isaa ol kaasaniif deema yoo maqaafis taatan homa taataniinis ta'ati ijoollee miskiina kana lubbuu isaanii baraaraa ilmi namaa gubate ilmi namaa cittaaye maraate achi keessatti nama osoo ilmoo qabu osoo ilmoo isaa guddifataa jiru ilmoo wajjin qabametu jira ka ilmoon alatti hafteetiin inni mana hidhaa jirutu jira ka haati ilmoo mana haftee haati mana hidhaa jirtutu jira. Kana wajjin akkami garaan si danda'eetiin afaan banteetiin nama laaltaa jechuudha. Sigalee wallaahi laziim osoo ilmoon mana jirtu isin ilmoo irraa dalagaa deemtee osoo bakka dalagaa deemaa jirtu karatti qabamtee hidhamteetu jira ilmoof haati adda baatee jechuudha. Kanaaf namni ilmoo ofii tana hassaabee carraan isin qabdu maraachuu qofa jechuudha. Ka abbaatis ka dhiiraatis osoo ilmoo isaa guddifatu jiru. Ilmoo isaa irraa adda baasanii duraan ilmoo isaatu dalagee nyaachisa waan taateef nama ilmoo sadii wajjin manatti dhiisee biraa qabametu jira. Erga inni biraa qabame namni ilmoo tana tajaajiluuf hin jiru. Inni hassaabee carraan inni qabu maraachuudha yookiin uf ajjeesuudha jechuudha. Kanaafuu yaa ummata keenya namni ilmi namaa hedduun maraatee jira. Nafseen nama hedduu darbee jira. Ka hafe baraaruu qabna. Ka hafe dhaqqabuu qabna. Sigalee ka du'e deebisuu hin dandeettu. Ka cabe yaaluu dandeetta. Ka du'e deebisuu hin dandeettu. Ilmi namaa maraate ka achi keessa jirus carraan inni qabu yoo qaamni dhimmi ilaallatu laalee yoo ammootu nutis tokkummaan dhaabanneetiin gara biyya isaanii deebifne malee carraan inni qabu maraatu yookiin uf ajjeesuudha. Kanarraa ammootu wal baraaruu qabna. Lubbuun namaa qaaliidha. Ilmaanuma Itoophiyaa kanatu lubbuma Itoophiyaa kanatu gatii kaartoonaa hin geenye. Gatii kaartoonaa wallaahi lubbuun Itoophiyaa gatii kaartoonaa hin geettu. Lubbuun addunyaa biraa qaaliidha. Amma haasiyaa ustaaz Kaamil Shamsuu tokko dhageeffadhee jira. Mana hidhaa san keessa lammii biyya biraattuu maqaa dhayateetiin achi keessa jiraa jedhe. Wallaahi aziim mana hidhaa san keessatti jechuudha. Bakka ilmi namaa itti cittaa'ee waan uffatu dhabee uffanni gaafa inni waliin qabameetiin irraa ciccitee feestaala uffatu qullaa deemuu saalfatee qaama ofii feestaalaan sattarosu san keessatti Sumaaleen imbaasiin Sumaalee ganamaaf galgala achi dhaabattee Itoophiyaa lammiin Sumaalee keessa jirti. Lammiin biyya biraa tarii lammiin isaanii kun isaan fakkaatee mana hidhaa kana keessa waliin shamaaf akkana halkanii guyyaa jala dhaabatanii soqan jechuudha lammii ofii. Ka Itoophiyaa kun ammootu gatii kaartoonaan geettu lubbuun Itoophiyaa. Yoo akkana laalte jettu wallaahi jireenyuma kanaas jibbisiisaa jechuudha. Lubbuma Itoophiyaa kana ka bakka hundattuu rakasa amma dhiyeenna kana. Lubbuu daa'ima waggaa 3tiif addunyaan kun hundi miila takkaan dhaabatte. Addunyaan kun hundi miila takkaan dhaabatte. Ka Itoophiyaa kun ammootu homa rabbiin akkana isaan godheefan hin beeku wallaahi laziim. Kanaafuu yaa ummata keenna wanti nurra jiru nutis carraa qabnu kanaan carraa miidiyaa qabnuun ijoollee kanaaf iyyuudha. Ammootu ilmaan Oromootis hedduun amma namni keenna maali beeyta hangirima boo'ichaa kana ol darba. Sheer hin godhu garaa waliin jabaata akka yoo sheer godhe namni nama kanarraa mallaqa kennuufi yoo sheer goote akka waan anaaf mallaqa dabaltutti fakkaata. Hangiri boo'ichaa walii ol darbuu osoo hin ta'in ijoollee kana gara dandeettuun sagalee ta'u nafsee namaa baraaruu namni lubbuu nama tokko baraare
rabbiin biraa khayrii argatta si gala yoo nama biraatis galata dhabde kanaafu sheer godhaati qaama dhimmi ilaallatu biraan nu gaa isin jedha akkasuma warri nama arrabsitanis yeroo kanatti wal arrabsuun nun barbaachisu yeroo kana wal qooduun nun barbaachisu yeroo kana wal xiqqeessuun nun barbaachisu yeroo booda walitti dachaana waan taateef yeroo gaarii qabaadha kana isin himuu barbaade guddaa tokko isin jaaladha guddaa tokko isin kabaja namni namummaa qabdu viidiyoo kana sheer godhiiti namummaa waan nama taate qofaaf lammiilee kee bira dhaabbadhu haga humna keetiitiin kan dandeettu ol baateetiin deeggaru kan dandeenye mootuu nama isaaniif sagalee ta'u viidiyoo isaanii addunyaa hundaan bataabbatu akkasuma warroonni ajandaa baasanis yeroo kanatti ajandaan biraanuun barbaachisu ajandaa lammiilee keessan baraaruu qofa waan taateef viidiyoo kana sheer walii godhaa yeroo gaarii qabaadha guddaa tokko isin jaaladha guddaa tokko isin kabaja baay baay mana hidhaa keessa yeroo kana amma invaatii isin godhuun hin danda'u warri mana hidhaa jirtanis koomantii keessan argu jira waan taateef yeroo kana invaatii isin godhuun hin barbaachisu maaliif jennaan wanti isin jettan oman amma jedhaa jirru yeroo hunda yaadallee walirraa fuudhuun akkuma jiru ta'eetiin waan biraan jettu yeroo gaarii qabaadha amma guddaa tokko isin jaaladha viidiyoo kana piliis namni 220 kunniin viidiyoo kana sheer godha yoo sheer goote anaaf osoo hin ta'in obboleewwan kee kan mana hidhaa jiru kanaaf sagalee taata yeroo gaarii qabaadha guddaa tokko isin jaaladha